بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قويا هرّا مقالة دامات ترجمو كياف قمتشون أني كابو قدان أمني كينيا موغوسي رفيعتش معنا كان هفنيفي لكوستوس أكا هندوني يرو إيجتي أكا فيو الربا الرئيس أكا دمكو كنا بائيس مربين أمتا كناف أكا نكني جرو إني درا جرو يودر بس خلفني سا يوكان اتعانان سا كايو سن أكا قل مانغو دندوس وانتوتي أكيكن وانغا غارين والتجي كان رتي أرجي جرا. الحمد لله رب العالمين. إرجاع غرقدان إجولنا شداري فجت كيستي وان غرقدا تدرب وان انسلاها سأوبر بادو إجو ربيت كيستي وان درب جرا. جباب سوونتني سنيد آمو فيس متاسجرو كمنة تاي غيار راكنا رجعوا فرقانا ندبرسو. إرجاع جبابان إني جالك أبا نمني tokkoffaa ofitti amanuu qaba. Of tuffachuun qabu. Ani gochuun hin danda'a. Hoogganuun hin danda'a. Qabeenya horachuun hin danda'a. Diina kiyya cabsuun hin danda'a. Galman karoorfadhe gahuun hin danda'a jedhee kaayyoo kaahate sanaaf adeemsi isaa homaanuu akka hin gufanne ofitti amanummaa qabaachuu qaba. Kana yeroon jedhu maaliifi yeroo baay'ee seenaa ummata muslimaa biyya kanaa yeroo dubbisnu yeroo dhageenyu seenaa Oromoo yeroo dubbisnu yeroo dhageenyu baay'insaa taa'anii gadduu boohuu komachuu gahee mataa ofii namni iddoo jirutti taphachuu dadhabuun ba'aa keenya kana akka inni kuufamu godhee jira. Qabsoon seenaan tokkotti dabarsaa waan deemuudha malee qaamni tokko yookaan gareen tokko ka'ee waan iddoodhaan guyyaa tokkotti gahuu miti. Kanaaf dhaloonni amma waan harkaa qabu cimsee kunuunfachuu irra jiraata. Wanti nu har'a harkaa qabnu maali yoo jenne qabeenyi guddaan harkaa qabnu maali yoo jenne anaa fi dammaqiinsa mugaatii miti faallaa sagantaa kanaan jiraan. Maaliif yoo jettanii bakka kaleessaan jiru abadan bakka kaleessaa jirra jedhee namni naa wal mormu yoo jiraate mormuun hin danda'a. Bakka kaleessaan jiru har'a diina keenya barree jaala keenyas addaan baafannee rakkoo keenyas hubannee jirra. Rakkoon keenya maali jennee hubanne tokkoffaa rakkoo hooggansaatii rakkina qiyaadaa qabnaa. Lammaffaa rakkina barumsaa qabnaa rakkina beekumsaa qabnaa. Beekumsa qindaa'e yeroo wajjin wal simatee deemu hin qabnu. Rakkina boodatti hafiinsaa takhallufaa qabnaa. Kan hubachuu waan guddaadha. Kanatti aansee immoo maaltu dhufare akkamitti rakkoo kana keessaa baanaadha. Amma kana yaadaa jira namni baay'een haasaasuuf obboleessi kiyya waa'illi kiyya Sufyaan haasa'ee keessatti kana qajeelatti hubattaniitu jedhee yaada. Amma akkamitti rakkoo keessaa baana. Rakkoon kun rakkoo ummata tokko boodatti harkisu akka inni gabroomu godhu diinaaf akka inni saaxilamu godhu. Rakkoo kana keessa akkamitti baana furtuu qaba hundi isaayyuu. Rakkoo boodatti hafiinsaa jahaliidhaa barumsaan furanna. Rakkoo qiyaadaa shaakalliidhaan fudhanna arganna. Maaliif jennaan ummanni baay'een kun ummanni Oromoo muslimaa baay'een kun hooggansa cimaa qindaa'e sadarkaadhaan jiru yoo hin qabaanne bu'aan qabu.
akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam jedhan ghusaa'un ka ghusaa'i sayli ta'a hoomacha bishaan irraa ta'a bu'aan qabu sabni xiqqaan tokko garuu hooggansa cimaa yoo qabaate galma isaa gahuu danda'a rakkoo kana keessaa ba'uuf inni jalqabaa maalinni qiyaadaan akkamitti uumnee deemuu dandeenya dargaggoo miiraan socho'u otuun ta'initti dargaggoo mariidhaan socho'u akkamitti uumuu dandeenyaadha kanaaf maal nu barbaachisaa ulamaa'iin baay'een qoratanii waa shan nu barbaachisaa jedhan tokko maali taghyiir طريقة التفكير akkaataa xiinxallii isaa akka inni jijjiiruu leenjisuudha tafkiir al-istiraatiijii waan tokko istiraatiijikali karooraan akka innitti xiinxalu takhtiita inni karoora barreessuudhaan baasuun eenyuyyuu barsiisuu danda'a haasa'uu danda'a maal gochuu danda'a rakkinni guddaan amma garuu nuti qabnu tafkiir al-istiraatiijii mufakkiriin istiraatiijiyiin mufakkirtoota xiinxaltoota ogummaa kanaa qaban eessa jirra garam deemuu qabna akkamitti deemuu qabna karaa meeqatu jira karaa kamtu nu baasa jedhanii yaaduu namoota danda'an dhabuudha shabaaba keenya kanaan jijjiiruu qabna jechuudha inni lammaffaan shabaaba keenya nuti ittiin jijjiiruu qabnu qiyaadaa uumuu kan dandeenyu awlawiyyaan ahammiyaan dargaggoota keenya shamarroota keenya bira jiru maali maaltu lakkoofsi tokkoffaa wanti jarri yeroo jira yaada jira itti dabarsan maal kubbaadhamoo jimaadhamoo dargaggoon shamarree ari'uudhamoo shamarreen dargaggoo jala fiiguudhamoo maaltu isaan shaagala sammuu isaanii waan kabajaa qabu waan guddaa har'a isaan fayyadee bor isaan ceesisu maali awlawiyyaanni isaan itti yaadanu kana jijjiiruun nurra jiraata jechuudha namuma waan xixiqqaa waanuma har'a nyaatu waanuma har'a dhugu waanuma har'a uffatu akkamittiin intala baluu fuudha intala bittaa baluu akkamittiin jaalla akkamittiin itti heeruma akkamittiin isee fuudha waanuma aadaadhaan naachuraalii wantoota godhamuu qabamutti yeroo isaa fixa taanaan qiyaadii ta'uu hin danda'u namichi kun hoogganaa ta'uu hin danda'u inni sadaffaan almahaaraat ogummaa dargaggoowwan keenya kun ogummaa isaanii adda baasanii beekuu qabu qaa'ida ta'uudhaaf namni waa bulchuu danda'u isarratti xiyyeeffachuu qaba amma ijoolleen asitti nashiidaa jedhan kun hiriyootuma isaanii ilaalanii jedhammoo dandeettii akkasii qabu of keessaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dandeettii qiyaadaas qaba dandeettii nashiidaas qaba hindida yeroo baay'ee yeroo ani idaaraa waan akkanaanatti hin kennina waan dubbadhu naan jettan dubbadhaa ergaa dabarsi naan jettan dabarsaa keessa isaa garuu maaltu jira mahaaraat dandeettii kana jira ogummaa kana jira haala uummanni keessa jiru bifa barbaachisaa ta'een dabarsuu danda'u dargaggoo keenya keessa maaltu jira ogummaa qonnaati daldalaati hoggansaati aartiidha ogbarruudha maaltu jira kan adda baasuun nurra jiraata jechuudha cabsuu miti bocuu qaruu karaatti deebisuu dhiifamoo ulamaan keenya tokko tokko waa'ee aartii kana irratti yeroo tokko fataawaan kennamu dandeettii baay'ee dargaggoo keenya keessatti cabsee jira shamarran keenya keessatti cabsee jira addaan hin baafne hin sararreef kuni asiyachi haraama asiyachi halaala kun immoo uumaa rabbiin ilma namaatii kenne nabiyyiin isa alayhi salaatu wassalaam itti fayyadamanii Abdullah ibn Rawaha yeroo Kaabaa xawaafullee yeroo inni itti jedhu yeroo Umar isa mormu da'ahu dhiisi yeroo rasuulli alayhi salaatu wassalaam itti jedhan yeroo lolo keessatti uhjuhum yaa Hassaan iddoo qaba jechuudha bifa kanaan addan foone adda foomuu qaba dargaggoo kennaa kanaa qabu jira waan ta'eef keessatti adoochuu keessatti ajjeesuu hin qabnu inni afraffaan al-alaaqaat qiyaadaa dargaggeessa waa hoogganuu danda'u uumuudhaaf
haadha manaa hoogganuu dandeessu uumuudhaaf, abbaa manaa hooggana gaarii kennu uumuudhaaf hariiroon murteessaadha. Akkamitti nama wajjin jiraatta? Yaada kee akkamitti dabarsita? Namarraa yaada kee akkamitti fudhatta? Akkamitti nama wajjiniin amala namaa dandeessee nama wajjiniin hariiroo akkamii uumtee deemuu dandeessa? Walqunnamtiin hariiroo addunyaan amma jiru kana keessatti murteessaa waan ta'eef jechaadha. Kun waan qiyaadaa nuti dargaggeessa keessatti amma uumuu qabnu gurguddaa keessaa wantoota ijoo ta'an jechaadha. Kanaaf har'as boris boo'uutuun ta'initti amma namni nutu taa'ee akka Oromootti akka Muslimaatti booha malee diinni keenya amalee keenya cabsuudhaaf har'a maal jedha? Baalagizee siin jedha. Baalagee jedhiin isaan. Baalagizee kaleesseessi jira. Abbaa biyya asumatti dhalannee akaakayyoonni keenya abboonni keenya asuma jirra. Yeroon nuun finne nuti. Yeroon nu ukkaamsee nurra taa'ee nurraa ka'e malee iddoo biraatiin nuun finne. Baalee taraa nuun jedhan. Obboleessa keenya Abdulaziz Ibrahimtu jecha gabaabaa tokko baay'een jaalladhe deebisaa. Maal jedhe? Baalee taraa dha'ee garuu taraa kana booddee nu amma jirra, salfiin garuu nu booddee hin jiru jedhiin jedhe. Salfiin garuu nurratti cite yoo akkasis jettani nu boodoo maan jiru bilaashuma hiriirtu jechuudha. Haala amma jirru kana keessatti wanti fayyadamuu qabnu yoo jiraate fayyadamuudha. Akka mootummaattis ta'e akka muslimaattis ta'e biyya tokko jijjiiruudhaaf taanii boo'u miti. Namicha tokkotu gaaf tokko namicha Jaappaanii tokko gaafata. Maal jedhaan? Isinii USA'n yeroo jalqabaatiif Hirooshimaa fi Nagaasaakii irratti boombii isinitti darbatanii lammii keessan hamma guyyaa har'aatti illee namni naannoo sanatti dhalatu deformed laamshaa gariin ijaan qabu gariin harki gabaabaa naaffata waan akkasii dhalata. Still effectiin isaa jira jechuudha. Isinii garuu waltajjii adda addaa irrattis ta'ee anaashii walaloo keessan keessatti barruu keessan keessatti taa'ee Ameerikaanii kana ganamaa galgala abaaruu nagarru maaliifii kun jedheen? Maaliif jennaan yeroo isaan boombii sana nurratti darbanii magaalaa gurguddoo lama akka kanatti balleessanii daaraa godhan sana achi as deebinee teenyee hayyoonni keenya ta'anii mari'atanidha. Maaliif jarri kun yeroo sana keessatti boombii kana nurratti darbanii addunyaan nurratti callise? Maali sababni isaa jennee qorannee jedha. Tokko kana qoranneedha. Lammaffaan dandeettii kana jarri uumanii nu dandeettii waan akkanaa kana uumuu maaliif dhabne jennee teenyee qorannee jedha. Sadaffaan jarri hooggansa cimaa, siyaasaa cimaa, biyya cimaa ijaaranii nu maaliif kana ijaaruu dadhabne jennee rakkoo kana sadan furuudhaaf qabsoo eegallee yeroo jaratti balaaleffannu, yeroo jaratti komannu, yeroo jaratti arrabsinu hin arganneedheen. Isinii galeera? Har'a nuti dhuguma seenaa qorachuun, seenaa barachuun, seenaa akka hin dagatamne gochuun, galmeessuun, Minilik akkana nu godhe, Haayile Sillaaseen akkana nu godhe, Wayyaaneen akkana nu goote jennee seenaa sana galmeessanii iddoo barbaachisaa ta'utti kaahuun barbaachisaadha. Ganamaa galgala isuma taa'anii garuu gadduun, isuma alanfachuun, isumatti quba qabaa taa'uun guddinan ta'u, qaroominan ta'u, qabeenyan ta'u, hooggansan ta'u, mootummaasan ta'u. Kanaaf dargaggoo amma jiru kanarraa, ummata amma jiru, saba keenya kanarraa kan barbaadamu har'a maal jennaan? Dhiibanii ulaa hunda dhaqanii banuudhaaf deemuudha. Ulaa hooggansaas, ulaa barumsaas, ulaa dinagdees kallattii hundaan jechuudha. Ummanni tokko jijjiiramuudhaaf tafkiirri sammuu isaa kun bilisa ta'uu qaba. Bilisa ta'uun isaa immoo kan inni mirkanaa'u ka'umsa inni hojiidhaaf qabuuni kan inni beekamu. Alfa'aaliyya hojii kan jennu maali? Yoo qabeenya qabaanne hin kabajamna. Amma
سينا سياسة بيا الدنيا الرتي بودتن فينسا أمة تكوتيف موتمات تجافة ممو أمة تجافة ما كان جرو جدل الجرا يوكان والفلمي ويتجرا قرينا ما موتمارا يو موتمان كرورا باسه كرا كنا غودي برمسك كنا غودي انفراستراكشر يددا كنا غودي يو بيتوكو غدتا سببني تخلفا يوكان بودتا فينسا كنيد الرغدان هيون نغرو كنجنن تخلفا يوكان بودتا فينسا سبتوكو فتيف سبيچو مغافتا مايدن مالينان هوغنسي سبيچ كيسا با هوان تيداف سبني توكو يو سبب برتته hojjetu ta'e gabrummaa didu ta'e hoggansi achi keessaa bahu baay'ee kanarraan fagaatu yooduma mustabid diktaatoor kan ta'ullee yoo ta'e dudhaa saba sanaa safuu saba sanaa hamma ta'e tokko of keessaa qaba waan ta'eedhaafi achin bahu jechuudha. Inni lammaffaanoo sabni kun saba dammaqaa barataa qabeenya qabu iddoo hundatti hirmaannaa qabu yoo ta'e rakkoon isarran turtu dafee dammaqeet ofirraa rakkoo sana buqqisa jechuudha. Madda rakkoos waan beeku waan ta'eedhaaf har'a nuti waa ofii qabnu ofirraa achi dhiibuurra jirra yeroo baay'ee waanuma harka keenya keessa jiru keenya jennee ofi biratti qabachuun hanqina guddaa qabna. Obboleessi kiyya Sufyaan jecha guddaa tokko jedhe hayyuu Oromoo tokko kaaneet hayyuu muslimaa tokko yaaduma wayii irratti yoo wal dhabne abbaa isaatu beeknu akaakayyuu isaa abaabayyuu isaatu beeknu aayidii isin nafxanyaadha jenna. Maaliif achi dabarsinee kennina? Jarroo keenya kan akaakayyuu abaabayyuun isaa beekamuyyuu keenya jedhanii fudhatu, keenya jedhanii falmatu. Kitaabas yoo gaarii argan keenya jedhu suma keenya barreessa. Hoogganaa gaarii soo argan marsanii akkoo isaatiin akaakayyuu isaatiin soddaa isaa garuma wayiitiin fidanii fudhachuu. Nummoo isuma keenyaa kan isuma ifa jiru kan achi dabarsu kun abadan ta'uu hin qabu. Haasaan haasa'u kuni dhaloonni as deemu kun wanti inni yaaduu qabu biyyi kun kiyyaa. Waan hamaa jarri nurratti hojjetan keessaa xumureera. Waan hamaa jarri nurratti hojjetan keessaa biyya kana keessatti akka keessummaatti akka nuti of laallu, akka nama kaleessa dhufeetti akka nuti of laallu, yeroo hundaa masakuu kan hin dandeenye masakamuu malee, hoogganuu kan hin dandeenye hoogganamuu malee, bulchuu kan hin dandeenye buluu malee, kennuu malee fudhachuu kan hin dandeenye godhaniit sammuu keenya kanaan bucanii kana irratti waggaa dheeraa nurratti hojjetan nu sarrasan of keessatti kunuunsuu hin qabnu. La jallataa keenya hin qajeelfanna hin gorfanna, diina keenya immoo saffii tokkoon dura dhaabbanna. Dhimma majlisaatiin wal qabatees wanti an asirratti jedhu hamilee keessan tuquu danda'a. Majlisni fedhii ummata muslimaa gaafii ummata muslimaa keessaa damee tokkittiidha, waa xiqqoo see tokkittiidha. Majlisni kullii dhimma islaamaa miti. Majlisa malees jiraanneerra har'as boris inuma jiraanna. sirraa'uu dhabu jahannamaa dhaqu. Sini galee Sufyaan aaruu danda'a jahannamatti na ergite jechuu danda'a. Kana jechaan jiru anis biraan hafu. Kanan jechuu barbaadu garuu xiyyeeffannoon keenya waanuma dhimma tokko qofa irratti ta'uu hin qabu. Hojii gurguddaa kan hojjete jam'iyyaata alal khayrii abbootii qabeenyaa namoota du'aanni walitti qabamne iddoo adda addaatti uummata irraa walitti qabamne masjiidni madrasaan kolleejiin waan baay'ee hojjetaa jirra. Kanatti fufuu qabna. Wama tokko qofa teenye gurra qeensuun qabnu. As gaddeebii amma immoo majlisni Oromiyaa majlisni bulchiinsa Adaamaa rakkoo irraa qabdu warri Adaamaa keessan immoo keessanii miti. Dhageenya qajeelatti. Abaashii harkaa qaba moo isintu harkaa qaba? Inni isin tajaajilaa jira, isatti fayyadamaa jirtu, isa sirreeffataa jirtu, bira dhaabbataa jirtu. Iddoo jirrutti kana kan nuti yaaduu qabnu. Kanaaf xumura haasaa kootii irratti ilaalchi keenya waanuma xixinnoo ta'uu hin qabu. Biyya kana nuti hoogganuu qaba, nuti bulchuu qaba. Yoo biyya kana bulchin immoo saba biraa zallamuu miidhuu haqa jiraa dabsuu immoo kaayyoo hin qabnu. Akka diiniittis akka saba safuu qabu
أسدرس بيك ناسي كيم فاصلين نكى غندرين جنبي فاصل أما ورا بوتك نكاكو يوتك نجارتي سيناغ غاري قبنا دينك دبيك ناكي ستي جهة كي نبربادو قبنا هوغنا سبيك ناكي ستي جهة كي نبربادو قبنا هم نومل ورغنيرا تيني بودامتي داكني فودچودان كيستر ماچودان دينك ديني سوغا بلور كجرا مالو غنسس جرم فودته مال لفس جرم فودته مال وانكنا انتو كن فودچو ديبو برباچسه چود ايو برباچسا جربر كاري توكو غچوف جچا كاري كوما توكو كاري كوما ديب توكو ايو اچفاگيسني ايو كناف نوس ابشالوما كسي كنا هورچو قبنا ولا گيفچو قبنا ولي وجنين هريرو قبنا بروم سرت تيفنو غدا گچو قبنا برتوني كيستو درگگون من بروم ساجرتن وعلما يونيفرسيتي كيسا وما لما بقى توكو هيو gosa barumsa tokkoon specialize godheeboo chemistry physics medicine engineering waan akkasinni kennaan sa'achi inuma beekam wachumatti xeeffannoon sa library kitaaba dhimma hawaasummaan naqu gareen tokko immoo jira kilabii hoogganuu waldaa barattoota hoogganuu wama waan hawaasaa kana sifachi sochoosa namicha kana tuqee aadaadhachi bahe barumsaan garuu ni sadarkaa tokkoffaa miti average dha gadi bu'aas miti garuu average dha achumatti bocamee baha jechuudha gaafannachi gadi bahu hawaasni garuu yookaan hin doomsa yookaan hin qarata hawaasa saba ofii ola deemaa ofii qaratu ta'uu qabnan jedha galatooma. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.